Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka foon yakam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qaboochaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti Imo ajaa'iba haarawaa ta'e kan beeksisa ofirraa hin qabne Imo saffisa qabu kan akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu qabadee isiniif dhufee jira. Imoon kun dhaggeeffattoota kan koo akka gaariitti isiniif hojjeta. Beeksisa tokko isinitti fidu Imoon baay'een keessan akkuma beektan beeksisa adda addaa isinitti fiduudhaan isin rakkisaa. Akkanumallee Imoon tokko immoo saffisa hin qabu jechuudha. Intarneetatti yeroo fayyadamtan saffisa hin qabu isin rakkisa jechuudha. Keessattuu biyyoota tokko keessatti biyyoota akka Dubaay akkanumallee Suudi Arabiyaa keessatti al tokko Imoon isiniif hin hojjetu. So Imoon har'a isinitti agarsiisu kun biyyoota hundarratti hin argamu. Eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Sababni isaas Imoon biyyoota tokko irratti daangeffamee jira. Keessattuu biyyoota akka Suudi Arabiyaa, Dubaay kanarratti jechuudhaan hojjetu. So eessaa argachuu akka dandeessanii fi warroonni biyyoota kana keessatti argamtanillee eessaa akka argattan akkamitti buufattanii akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Imoon kun beeksisa ofirraa hin qabu, saffisa cimaa qaba. Viidiyoo miiseejii yeroo namaa ergitan salphamatti nama bira isiniif gahaa jechuudha. Baay'ee tokko saffisa qaba. Itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Akkanumallee kana qofaa miti beeksisa adda addaa Imo irratti dhufee isin rakkisu beeksisa tokko ofirraa hin qabu. Imo kana salphamatti Play Store irraa hin argattan jechuudha. Salphamatti isa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Inni Play Store irratti argamu biyya hundarratti daawunlood isiniif ta'uu hin danda'u. Salphamatti garuu isa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Ani Moyedha channel kan koo Soofuma Raap irra warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Ammallee mallattoo bilbila all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa like share gochuudhaan eegaladha. Amma gara barnoota keenyaatti ceenaa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo Imoon yeroo baay'ee beeksisa adda addaatiin isin rakkisa. Inni kun beeksisa tokko ofirraa hin qabu. Isa free ta'edha jechuudha. Kana qofaa miti saffisa cimaa qaba. Viidiyoo yeroo namaaf ergitan, yeroo upload gootan, akkanumallee miseejii yeroo namaaf barreessitan, neetworkii salphaadhaan yookaan neetworkii dadhabaan illee isiniif hojjeta jechuudha. Akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessanii fi Imo kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Hubachiisa tokko wanti isinitti himuu barbaadu kanaan dura Imo bilbila keessanirraa yoo qabaattan install isiniif ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Imoon kun kanaafiyyuu Imo bilbila keessanirraa qabdan bilbila keessanirraa balleessuu qabdan. Sababni isaas daawunlood yeroo gootanitti Imo biraa bilbila keessanirraa yoo qabaatan install isiniif hin godhu jechuudha. Isa kanaan dura ture qaqqabdanii jechuudha. Bilbila keessanirraa uninstall gootanii uninstall kan jettu kana kilik gochuudhaan ergasii immoo okay tani bilbila keessanirraa ni balleessitan jechuudha. Erga bilbila keessanirraa Imo kanaan dura itti fayyadamaa turtan balleessitanii booda isa kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan kanarratti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan mata duree kanarratti yookaan mallattoo V argamti jechuudha. Asuma irratti kilik gootanii ergasii immoo akkana agarsiitanii more ka jettu barreeffama xiqqootu argama. Barreeffama more jettu kanarratti cuqaastanii ergasii akkana keessa gad dhuftanii social media ka jedhu irra jalatti linkiiwwan social media kan koo hunda asirraa argattu. Kanaafiyyuu Telegram ka jedhu fuulduratti linkiitu argama. Linkii kanarratti al tokko gad cuqaastanii direct gara channel kan koo kan Telegram isin geessa jechuudha. Telegram ka jedhu fuulduratti linkii kanarratti al tokko cuqaastu. Ergasii direct jechuudha dhaggeeffattoota kan koo gara channel kan koo kan Telegramatti isin geessa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan direct gara channel kan koo kan Soofumar Miidiyaatti isin geessa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo channel kan koo kan Telegramaa Soofumar Miidiyaadhaaf immoo haarawaa warroonni taatan join gochuu hin irraanfatinaadha. Egaa aappichi as tuquun buufadhaa jedhee asirra isiniif kaa'ee jira. Aappichi isa kanaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirra isiniif kaa'ee jira. Bakka kana tuquudhaan daawunlood gootan gara bilbila keessanitti jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo inni Play Store irratti ni argama. Garuu biyya hunda irratti daawunlood isiniif gochuu waan hin dandeenyeef as isiniif kaa'ee aappii kana jechuudha. Asuma irratti daawunlood gootan. Erga daawunlood gootanii geessitanii booda dhaggeeffattoota kan koo asuma irratti aappii kanarratti bakkuma kanarratti cuqaastu. Ergasii immoo install gootan gara bilbila keessanitti. Install gochuu irratti argama. Install gootanii erga geessitanii booda open gochuudhaan keessa seentanii jechuudha. Gara aappichaatti seentanii Imo kana install erga gootanii booda open gochuudhaan keessa seentanii. Egaa yeroo jalqabaa Imoon kana fakkaata jechuudha. Imoon kun beeksisa tokko ofirraa hin qabu dhaggeeffattoota kan koo Imo ajaa'ibaati saffisa cimaas qaba. Asirratti agree in the continue kan jedhu kana kilik gochuudha. Ergasii immoo agree jettanii ergasii immoo alloo jettanii. Egaa jalqaba irratti bakka kana kilik gochuudhaan dhaggeeffattoota kan koo biyya ni filattaniif jechuudha. Biyya itti argamtan jalqaba irratti ni filattanii biyya isin itti argamtan jechuudha. Biyya erga filattanii fi booda dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo asirra dhuftanii lakkoofsa bilbilaa itti guuttan jechuudha. Biyya erga filattanii asirra select isiniif godha koodii biyyichaa. So lakkoofsa bilbilaa keessan itti guuttanii kan koo itti guuta. Erga itti guuttanii booda right ka jettu kana kilik gootanii ergasii immoo okay jettanii. Ergasii okay jettanii alloo jettanii. Egaa koodii isiniif erga jechuudha dhaggeeffattoota kan koo direct gara bilbila keessaniitti koodii isiniif erga koodii kana bilbila keessanirraa fudhattanii itti galchitan jechuudha. Koodii dijiitii 4tu isin dhaqqaba. Koodii san fiddanii asirra guuttan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo.
agriyettanii haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo ergasii agriyettanii egaa dhaggeeffattoota kan koo alloo yettanii ammas kontaaktii keessan akka select isiniif godhu egaa haala kanaan immoo kana barachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii saffisa baay'ee cimaa qaba beeksisa adda addaa isinitti fidu baay'ee tokko immoo ajaa'ibaati immoo kana buufachuudhaan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada keessattuu warroonni immoon beeksisaan isin rakkisee akkanumallee saffisa intarneetaa hin qabne akka gaariitti immoo kanatti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanaadha akkanumallee mallattoo bilbilaa ol irra godhaadha viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatinaadha yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa.